xiyyeeffannoo mootummaan damee geejjibaaf kenneen magaalaa Finfinneetti bakkeewwan dhaabbii konkolaataa fi terminaalonni sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramanii jiraattota magaalittii balaa tiraafikaa fi rakkoowwan kanaan dura geejjibaa wal qabatanii uumamaa turan hedduurraa baraareera. Terminaalota magaalittii keessatti hojjetaman keessaa terminaalli Markaatoo ammayyaawaa isa guddaa fi irra keessaa fi lafa jalaa bakka dhaabbii konkolaataa kan qabudha. Alli jiru bakka taarifa madaalawaadhaan deema hawaasi. Amma makiinaan dhufuttis immoo termiinii toorri jira seeraan qabatee seeraan mana isaatti riila qabatee gala. Amma makiinaan anuufu kuni zayitiidhaaf naaftaadha. Naaftaan suni hin gubata ciisiinsaa bakkeetti hin bahu. Achuma mootarii sana keessatti gubeedhuma baasama. Namarratti adagaan fidochaa kun guddina cimaadha kun katamaa kana keessatti. Inna baay'ee astadaadar baay'ee cimaa hojjechaa jira baay'ee guddisaa jira jechaadha. Qindeessaan terminaala Markaatoo Tasfaayee Daammanaa akka jedhanitti tajaajila terminaala kana keessatti kennamu irratti hawaasni komii yoo qabaatee fi rakkoo yoo uumamellee battalatti qaama dhimmi ilaalu waliin qindoominaan akka furan ibsaniiru. Rakkoon kamillee yoo jiraate karaa simirriitii ta'uu mala, karaa shufeerii ta'uu mala, karaa tikkeettaraa ta'uu mala, karaa keessatti bagaaraawwan garaagaraatiin lakkoo mudatti jiraachuu danda'a. Wanta furuu danda'u iddoo kanatti hatattamaa fi yeroo isaa kan eeggateen furmaata itti kennaa jirra, itti kennaas nan jira. Wanta humna kootii ol ta'e immoo yerootti qaama ittiin wal dubbisnu qabna. Tokkoffaa reediyoo qabna kan ittiin wal arginu qaama hooggansa irra jiru wajjiniin. Lammataa karaa reediyoo sindaagindamne yoo ta'e karaa silkeetiin bilbilee yeroodhaatti furmaata itti kennee namoonni keenya otoo waan tokko rakkanne sa'aatii barbaadetti makiina argatee waan barbaade argatee yeroodhaan gara mana isaatti galaa jira. Naannoo Meeksikootti kan argamuu fi maqaa terminaala Keeker jedhamuun kan beekamu terminaala daawwanne kan biraati. Bakka kanatti guyyaatti namoonni 1,000 ol ta'an akka keessummeeffaman sararoota bobbii 10 akka qabuu fi konkolaattonni 300 ol ta'an seenanii kan ba'an ta'uu qindeessitoota terminaala kanarraa odeeffanneerra. Terminaalli kun jiraattotaaf yeroo fi maallaqa kan qusate anna jala kan isaan baraare akkasumas bakka haara galfeellee akka isaaniif ta'e imaltoonni AMN Plus dubbise ibsaniiru. Karaarra yeroo dhaabbatu namni hattuudhaaf saaxilamuu jira, wantoota garaagaraatiif saaxilamuu jira, balaan illee balaa tiraafikaan illee namni miidhamuu jira. Amma tokko sun bakki of danda'eef terminaalli haaromni jiraachuunsaa saniifillee ni hir'isaa turoora dheeyyaadha. Xiqqoo baay'inni baasii jiru madaalawaa miti dheeyyaadha. Ani tajaajilamuu erga jalqabee naannoo bara 2014tti yeroo san daandii gubbaa irratti iddoo akkanatti haala mijataan hin jiru, teessoon namni haara galfatu hin jiru, daandii gubbaa irratti rakkoolee tiraafikaa adda addaatiif saaxilamuun, hatamuun, rakkooleen adda addaa ture. Amma teessoo mijataatu jira, haala gaariitu jira. Ta'us immoo haalli raabsaa yookaan immoo iddootti baasiin walqixaa miti. Kutaa magaalaa Qirqoositti Daayirektarri Opereeshinii Geejjibaa Obbo Darajaa Asfaw gama isaaniin terminaalli naannoo Meeksikootti argamu kun wantoota imaltootaaf barbaachisan kan guuttate akka ta'e kaasanii wayitaa hanqinni konkolaataa sababa garaagaraan terminaalicha keessatti mudatus terminaalota biroo keessaa konkolaattonni akka ramadaman taasisuun rakkinicha akka furan ibsaniiru. Yeroo tokko konkolaataan yeroo hanqatu ni injira. Baasonni yoo jiraate kaapiteenii baasii dubbisneet akka iddoo jijjiiran ni goona. Masmara irratti jijjiirreet tajaajila. Terminaala kana keessatti carraan hojii dargaggootaaf uumameera. Qulqullina irratti bobbii to'achuu, daldala garaagaraa irratti bobba'uu fi eegumsa irratti dargaggoonni gurmaa'anii hojjechaa jiraachuu daawwannaa keenyaan mul'anneerra.